Aanaa Roobee Didaa keessatti waraanni bilxiginnaa qonnaan bultoota 3 bakka tokkotti rasaasaan ajjeesuun dhaga'ame. Guutuun gabaasichaa akka nutti isiniif dhiyaata. Godina Arsii Bahaa Aanaa Roobee Didaa ganda walta'ii iddoo addaa Waariqaa jedhamtu keessatti loltoonni bilxiginnaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobba'an Ebela 22,2026 qonnaan bultoota baay'inaan 3 ta'an rasaasaan bakka tokkotti ajjeesu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Namoonni gara jabeeyyii loltoota bilxiginnaan bakka tokkotti ajjeefaman kunneen maqaan isaanii Obbo Abdul Fattah Bahamud Kaduu Abbaa Daa'ima tokko, Obbo Ubbayyi Bahamud Muhammad Abbaa Ijoollee 2, Obbo Abdul Hakim Adam Abdoo Abbaa ilmaan 6 kan ta'edha. Qonnaan bultoonni kunneen yakka dalagan kan hin qabne yoo ta'an, loltoonni kunneen osoo isaan ooyiruu isaanii keessaa dalagaa irra jiranii itti dhufuun maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhutti maxxansuun qonnaan bultoota siyaasa kam keessaayyuu qooda hin qabne ajjeesanii reeffa isaanii bakkeetti gatuu jiraattonni dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti loltoonni kunneen akkuma dhufanii gandicha seenaniin namoota hedduu reebaa fi qawwee irratti dhukaasaa kan turan yoo ta'u, namoonni hedduun qeerraa baqataa turuu fi namoota kanneenis ooyiruu isaanii keessatti itti dhufuun rasaasaan rukutanii ajjeesan jedhu. Aanaa Dirree Hincinnii keessatti waraanni PP hawaasa hidhuu fi gubaatii qabeenyaa hammeessuun ifoome. Bal'ina isaaf Jaal Utubaa Qabsoo. Godina Lixa Shaggar Aanaa Dirree Hincinnii ganda Buuyyamaa Daalfoo jedhamu keessatti loltoonni bilxiginnaa Ebila 23 bara 2026 dubartootaa fi daa'imman hedduu qabanii hidhaatti darbachuun qabeenya mana isaanii keessaa ammoo tokko osoo hin hambisiin bakkeetti gadi yaasanii ibidda itti shidanii barbadeessuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Maatiin yakki kun irratti raawwate keessaa muraasni maqaan isaanii nu qaqqabe Addee Biraanee, maatii obbo Fayisaa Adaanessaa, maatii obbo Mulgeetaa Bulloo daa'imman umurii 4 fi 10, maatii obbo Darajjee barattuu kutaa 7ffaa fi haadha warraa obbo Asheetuu Warjii daa'ima baatii 2 waliin hidhanii raarsaa jiraachuun ibsameera. Akka maddeen himanitti maatiin kunneen hirmaannaa dhaaba siyaasaa kan garee tokkollee kan hin qabne yoo ta'an maqaa abbootii warraa fi abbootii keessantu milishaa keessaa bade jedhuun kan yakkaman ta'uu dabaluun dubbatu. Uummata Oromoo cunqursuun hojii idilee isaanii kan ta'e ergamtoonni faashistii bilxiginnaa ajaja koloneel Abiyyi Ahimadiin goleewwan Oromiyaa cufa keessatti akkuma fedhan bobba'uun meeshaa maleeyyii ilmaan Oromoo irratti yakka garaagaraa raawwachuu itti fufanii jiraachuu hojiin isaanii guyyuu ragaadha. Aanaa Shanan Dhuugoo keessatti ergamtoonni PP qabeenya haadha hiyyeessaa saamuu fi doorsisuun himame. Gabaasa qindaa'e Jaal Murtii Haqaa. Afaan qawwee fayyadamuun akkuma fedhan hawaasa dararuu kan aadeffatan jaleewwan bilxiginnaa godina Lixaa Harargee Aanaa Shanan Dhugootti hawwan saamuu fi doorsisaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka maddeen himanitti lukkeeleen bilxiginnaa Ebila 24 bara 2026 irraa eegaluun hawwanii fi shamarraniin waggaa waraqaa eenyummaa dijitaalawaa baafattan qarshii 600 akka qopheeffattan jechuun doorsisaa jiraachuu ibsan. Addatti koorniyaa dubartootaa irratti xiyyeeffatanii doorsisni wanbadoota sirnicha raawwataa jiran sarbama mirga namoomaa ulfaataa ta'uun ifoomeera. Doorsisni kun araddoota akka Waltaasis, Raa, Barakaa, Jannataa, Salaamaa, Qabsoo fi Aanicha guutummaa keessatti geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, lukkeeleen maafiyaa bilxiginnaa sababa adda addaa kalaquun guutuu Oromiyaa keessatti saamicha hawaasa irratti raawwatan hammeessanii jiraachuu dhugaa ifa galaadha. Aanaa Daarimuu keessatti loltoonni Impaayera Itoophiyaa dargaggoota adamsuun hidhaatti guuruu hammeessan. Jaal Irbuu Dhugaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Daarimuu ganda Bunaa Gaalii keessatti lukkeeleen maafiyaa bilxiginnaa gaafa Ebila 25,2026 qeerroo Oromoo tokko nama maqaan isaa Naasiroo Jamaal jedhamu sababa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun badii tokko malee hidhaatti darbachuun hiraarsaa jiraachuu maddeen ONM'tti himan. Kana malees sirna dhabileeyyiin hidhattoota bilxiginnaa aanichuma ganda Odaa Kaamaa keessattis gaafa Ebila 23,2026 mucaa dubaraa tokko nama maqaan ishee Fadiilaa Aliyyii jedhamtu sababa waraana bilisummaa Oromootiif odeessa laatta jedhuun yakka tokko malee qabanii hidhuun dararaa ulfaataa irraan ga'aa jiraachuus ifoomsaniiru. Bifuma wal fakkaatuun shiftoonni maafiyaa PP kanneen dantaa gooftaa isaanii koloneel Abiy Ahmed tiksuuf uummanni nagaan ba'ee akka hin galle taasisaa jiran gandichuma keessaa obboleewwan 3 kanneen maqaan isaanii Taarikuu Abtaamuu, Amduun Abtaamuu fi
Ali Rabtaamuu jedhaman sababuma hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun mana hidhaatti darbachuun baatii 5 oliif dararaa humnaa olii irraan gahaa jiraachuus maddeen eeraniiru. Namoonni bifa kanaan mana hidhaa keessatti gidiraa argaa jiran kunneen qonnaan bultoota siyaasarraa walaba ta'anidha jechuun kan ibsan maddeen jaleewwan sirnichaa sosochii waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiruun yaaddoo ulfaataa keessa seenuu irraa kan ka'e waan qabanii lakkisan wallaaluun hawaasa nagaa kanneen sabboontota ta'an mara shakkiidhaan mana hidhaatti guuraa jiraachuus dubbatu. Kana malees lola kallattii maraan geggeeffamaa jiruun diinagdeen impaayirettii kufuu hordofee hojjettoota isaaf waan kaffalu dhabaa kan jiru bilxiginnaan maqaa garaagaraa dha'achuun hawaasa harka qalleeyyii irratti saamicha geggeessaa jiraachuu fi maqaa deeggarsa milishaa jedhuunis dafqa haadha hiyyeessaa saamsisaa kan jiru yoo ta'u, aanicha keessattis haaluma wal fakkaatuun dararaa humnaa olii uummata irraan geessisaa jiraachuu. Balaa baaburaa naannoo Indooneeziyaa Jaakaartaatti mudate lakkoofsi namoota du'anii 14 olitti guddate. Dabalatasaaf jaal amansiis kaayyoo. Naannoo magaalaa guddoo Indoneeshiyaa Jaakaartaatti walitti bu'iinsa baabura lama waliin mudateen namoonni 14 fi 80 ol madaa'uun mirkanaa'ee jira. Hojjettoonni baraarsaa imaltoota caccabaa doonii keessatti qabaman bilisa baasuuf tattaaffii taasisaa jiran itti fufaniiru. Balaan kun wiixata halkan gara galgalaa buufata baabura magaalaa Bekaasii kan Jaakaartaatti dhiyoo jirutti baabura sarara imaltootaa fi baabura fageenyaa dheeraa gidduutti akka mudate dubbi himtuun sarara imaltoota Kaarinaa Amandaa dhaabbata oduu Rooyitersiif himaniiru. Daataa yeroo dhiyoo hanga sa'aatii 8:45tti akka lakkoofsa Indoneeshiyaatti argame irratti hundaa'uun namoonni 14 du'uun isaanii mirkanaa'eera jechuun dhaabbanni baabura mootummaa KAI ibsa kibxata ganama baaseen ibseera. Namoonni 84 biroo yaala hospitaala argataniiru jechuun dabalees ibsee jira. Hojjettoonni balaa tasaa namoota caccabaa doonii keessatti qabamanii hafan bilisa baasuuf bakka balaan kun itti dhaqqabetti dammaqinaan hojjechaa jiru jedhan itti gaafatamaan ejensii barbaachaa fi baraarsaa biyyaalessaa Indoneeshiyaa Muhammad Siyaafi. Siyaafin akka jedhanitti namoota ammallee caccabaa baaburaa keessatti qabaman baraaruuf yaaliin taasifamu bakki baraartonni itti hojjetan muraasa ta'uu fi miidhaa guddaa konkolaataa baaburaa irra ga'een walxaxaa ta'uu miidiyaan oduu biyya keessaa Kompaaskom ibseera. Hojjettoonni balaa tasaa caccabaa kutuu fi namoota gaarii manca'ee keessaa qabaman bilisa baasuuf suutaan hojjechuu qabu jedhan Siyaafin jedha Kompaaskom. Baraartonni baabura kana hiikuun sibiilli kutaalee keessaa kutee imaltoota bilisa akka ta'an gabaasni bakka balaan kun itti qaqqabe ni mul'isa. Waraanni bilisummaa Oromoon zoonii lixaa aanaa mana Sibuutti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen loltoota faashistii biltsiginnaa du'aa fi madoon adabuun meeshaalees dugda diinaa irraa hiikuu beeksise. Guutichi waraanni bilisummaa Oromoon zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu bulchiinsa magaalaa Waamaa Toobbaraa keessatti har'a ganama barraaqaan Ebilee 28/2026 loltoota faashistii biltsiginnaa irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii humna weerartuu diinaa irratti fudhateen 9 battalatti yoo ajjeesu 5 madoon adabuun meeshaalee waraanaa irraa hiikuu beekseera. Gama meeshaa waraanaan qawwee AK-7 hidhannoo 8 qophii waraanaa 11 gumbii 11 rasaasa bireenii 868 saanduqa isaa waliinii fi Gorooroo abbaa 226 irraa hiikuun galii qabsoo bilisummaa Oromoof oolcheera. Lola kanaanis Saajiin Girmaa kan jedhamu yeroo dheeraaf uummata nagaa irratti miidhaa raawwachaa kan ture ajjeefamuunis ibsameera. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoon ergamtoota impaayaraa irratti fudhatu haga bilisummaatti jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof.